Nagaa Waaqayyoo siniif ta'u saba Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo fedha Waaqayyoo ta'e yeroo dheeraa booddee immoo akka kanatti waan arginu akka wal arginu Waaqayyoo yeroo kana waan nu kenneef Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Wanta Waaqayyoo jireenya koo keessa kaa'e wanta Hafuurri Qulqulluun jireenya koo keessa kaa'e guyyaa har'aa isinii wajjin hirmaachuun barbaada. Waa'ee dhiifama namaaf gochuu dhiifama namaaf gochuun humna akkamii akka qabu, dhiifama namaaf gochuudhaan Blissumaa birmadummaa akka argannu, dhiifama namaaf gochuu dhiisuun garuu eebba namaa, fayyina namaa, jireenya namaa akka inni qabu jireenya koo keessatti waan an argeef waan tajaajila koo irratti waan an argee wajjin wal qabee sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaallaa. Waaqayyoon nu barsiisa, maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Iddoo tokko nan dubbisa dhiifama Ibroota 4:12 dubbii Waaqayyoo jiraataadha, humna hojjetus of keessaa qaba, billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba, inni lubbuuf hafuura buusaaf dhuka gargar in baasa, yaadaaf akeeka garaa namaas qoree faraduu hin danda'a jedha. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Sagalee Waaqayyoo jiraataadha. Sagaleen kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humnaaf aboodhaan gara jireenya keessanii akka dhaquuf, gara jireenya keenya akka dhaquuf, jireenya keenyatti qalbii keenyatti akka dubbatuuf Waaqayyoon hin kadhanne yeroo kana. Humna jiraataadha sagaleen nuyi dubbannu kun. Sagaleen Waaqayyoo inni barreeffamee jiru kuni sagalee jiraataadha. Sagalee humna qabuudha, sagalee dhaboo qabuudha. Ulfina Waaqayyoof waan hin taane jireenya keenya keessa kutuu waan danda'uudha. Inni yaadaaf hafuura keenya, qalbii keenya, yaada keenya qoree ilaaluu danda'a, keessa keenya ilaala. Kanaaf sagaleen kun har'a jireenya tokkoon keenyaatti akka hojjetuuf Waaqayyo anaaf isiniin gargaaru. Haleluuyaa. Jireenya koo haa hojjetu sagaleen kun. Keessa koo wanta jiru Waaqayyotu beeka. An jireenya koo fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessa. Sagaleen kun jireenya koo haa hojjetu. Maaliif jireenya biyya lafaarra yeroo jiraannu yeroo hundumaa hojjetamaa jirra. Hojjetamuun keenya kan inni dhaabatu yeroo Kiristoos dhufee nu fudhatu yookiin immoo yeroon keenya ga'e yeroo biyya lafaa kanarra adeemnu duwwaadha. Hojjetamuun keenya kan inni dhaabatu yeroo hundumaa hojjetamuu jira. Akka manni tokko hojjetamuu jala jiru yeroo hundumaa. Akka sana yeroo hundumaa jireenyi amantootaa hojjeta. Fiixaan ba'umsa bira hin geenye hamma guutummaa Yesuus Kiristoositti guddaa amma sana amma geenyutti. Waaqa yeroo hundumaa nu hojjechaa jira. Ulfina isaatiif kan hin taane hundumaa jireenya keenya keessaa sagalee isaatiin qara billaa sagalee Waaqayyoo sanaan jireenya keenya morodaa, jireenya keenya irraa adda baasaa, jireenya keenya irraa qeqeexxaa gara fakkaatti Yesuus Kiristoositti nu guddisaa adeema sagalee Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Haleluuyaa. Wajjin kadhannee gara sagalee kanaa dhannaa. Guddaadhaaf sodaatamaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenya, galanniif ulfinni hooqubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Anaaf saba keetiif carraa laatte har'a Gooftaa. Sagalee kee akka dhageenyuuf sagaleen kun immoo yaa Waaqayyo jireenya keenya keessatti wanta hojjetu qabaadhaaf nutti dubbachuu barbaadde maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee kun humnaan gara jireenya keenyaa dhaqu. Sagaleen kee kun humna hafuura qulqulluutiin amansiisa guutuudhaan yaa Waaqayyo jireenya keenya gara jireenya keenya dhaqee jireenya keenya keessaa ulfina keef kan hin taane akka inni ulfina mana jireenya keenyatti akka inni adda baasuuf maqaa Yesuus Kiristoos. Yesuus maaragaayya nama irraa baaskeela diyama gandoora. Irra diana magando cloras pera gana maida shiba gaya na maida na magando imloras pera gaida magaya ikrodia shiba gaya na maida le romas pera gaya na madiana magando maqaa Gooftaa Yesuusin sagaleen kun nu biraan darbin yaa Waaqayyo. Sagaleen kun jireenya keenya, sagaleen kun laphee keenya, garaa keenya, hubannaa keenya, ilaalcha keenya, hafuura keenya, yaada keenya haa argatu yaa Waaqayyo.
humnaan gara jireenya keenyaa dhufu sagaleen kun hafuurri qulqulluun garaa keenyatti dubbatu garaa banamaa nuuf kenni yaa Waaqayyo qalbii banamaa isa sagalee kee hubatu nuuf kenni gooftaa jiraata. Yesus sheelaa baba gaa'eelaa mama diiraa mama sheela diya. Leerra baaskeela diya nama ganduura Waaqayyo foon kootiin yoo dubbadhe namni Waaqayyo dhaggeeffachuu yoo barbaadu sagalee kana Waaqayyo foon koon yoo dubbadhe jireenya namaa Waaqayyo geeddaruu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun kee garuu qodaa ulfina isaatii na godhate yoo na keessaan dubbate lubbuu itti fayyutu jira gooftaa. Lubbuu kanaan geeddaramutu jira. Ilaalcha namaa fayyutu jira. Hubannaa namaa fayyutu jira. Yaa hafuura qulqulluu jireenya koo keessaan darbi yeroo kana qodaa kee na godhadhu saba keetti dubbadhu gooftaa. Humni diinaa, humni seexanaa, humni diiyaabiloos inni garaa namaa jabeessuu barbaadu akka namni hin dhaggeeffanne dubbiin kun sagaleen kun yaa Waaqayyo akka nama bira darbu kan gochuu barbaadu Waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kun jireenya namaarraa kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri hamaan maqaa Yesuusiin nama hidhee qabee kan jiru dhiifama akka inni namaan goone garaa namaa qabee kan jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Dhugicha hin hubatu dhugichis birmadu isaan baasa akkuma jedhu sagaleen kee maqaa Yesuus Kiristoosiin warri sagalee kana dhagaan hundumtuu akka hubataniif dhugaan kun immoo yaa Waaqayyo waan qabeenii jiru dhiifama gochuun jireenya isaanii gochuu dadhabuun jireenya isaanii keessatti dhiibbaa dhume kan jiru hundumtuu maqaa Yesuusiin dhugaa kana hubatanii kanatti akka adda isaan baaniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaari. Hallelujah. Galanni maqaa keef haa ta'u yeroo siif kennina yaa Waaqayyo gooftaa ati darbii dubbadhu waan dubbachuun narra jiraatu akkan dubbadhuuf ati na gargaari yaa Waaqayyo dubbicha dubbachuu duwwaatu hin ta'in gootuu dubbicha akkan ta'uuf yaa Waaqayyo anaanis barsiisi hafuura qulqulluu keessa koo qulqulleessi yaa Waaqayyo hafuura qulqulluu yeroo siif kennine irraa itti darbigaa gooftaa galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u qubaan siif haa ta'u kabaji hundumtuu waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin haleluuyaa. Gaagalanni Waaqayyoof haa ta'u gara ergaa kootiittan darbama yeroo kanaa Waaqayyo nu barsiisaa Waaqayyo nutti dubbataa Waaqayyo nu gargaaraa sagalee kanaan immoo lubbuu fayyutu jira nan amanaa akkasumaaf sagaleen kun gara jireenya keenyaa dhufaan jiru. Waaqayyo waan ittiin nu hiikuu qaba. Dhugicha yeroo hubannu, dhugicha yeroo jireenya keenya keessaa wajjin wal fudhatu, dhugaan sun wanta qabamee jiru sanatti nu hiikuu jalqaba. Wanta nu itti addan bahuu dadhabne sanatti, wanta nu dhiisuu dadhabne akkamittan dhiisa nama kanaaf isa nu jennu sanatti nu adda nu baasa Waaqayyo. Humna qaba waan ta'eef sagalichi. Qara qaba waan ta'eef hin kukkuta salphina Waaqayyoof hin taane yaada keenyarraa ceeqqeexxa Waaqayyo sagalee isaatiin laphee keenyarraa isa dide isa garaa jabaate kana isatti adda nu baasa Waaqayyo galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Egaa dhiifama gochuu Waaqayyo irraa barra. Waaqayyotu dhiifama nuuf godhe. Isanni godhinaa jedhe goone. Sagalee isaarra darbine sagalee isaarra tarkaanfanne sagalee isaa tuffanne kanaaf hewaaniif addaam sagalee Waaqayyo kanatti bu'inaa sanni jedhe sagalee Waaqayyo dhaga'urra sagalee diinaa dhaga'u filatani. Kanaaf namni Waaqayyotti adda ba'e kanaaf Waaqayyo iddoo eebbaa sana keessa iddoo ulfinaan guutu sana keessa iddootti Waaqayyo dhufeetti wajjin dudubbatu sana keessa Waaqayyo gadi isaan baase. Garuu Waaqayyo Waaqa jaalalaa waan ta'eef Waaqayyo Waaqa araaraa waan ta'eef Waaqayyo ofitti nu araarsuu jaallate. Dhiifama cubbuu argachuudhaaf hoolaa qalama ture. Sangaatu qalama ture. Hojii qaba ture. Waaqayyo garuu ayyaanaan akka nuyi fayyinuuf amantiidhaan akka nuyi fayyinuuf Yesuus Kiristoosiin
gara biyya lafaatti erge. Yesuus dhufee ba'aa keenya nuu baate. Yesuus dhufee cubbuu keenya nuu baate. Yesuus dhufee abaarsa keenya baate. Iddoo nuyi gatii nuyi baasuun nurra jiraatu nuuf baase Yesuus Kiristoos. Anaaf isiniif jedhee Waaqayyo akka kanattiin ofii isaatti nu araarse. Dhiifama cubbuu dhiigalma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin arganne. Dhiigatutti dhangala'e dhiifama gochuu sanaaf. Dhiifamni kan nuuf ta'e akkasumatti nuti ta'in. Dhiigi nama qulqulluu iddoo koof iddoo keessan nuuf anaaf isiniif dhangala'e dhiifama arganne Waaqayyo bira. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyo bara baraan galateeffamu. Akka kanatti nu jaallate gaa Waaqayyo. Anaaf isiniif dhiifama gochuun maal akka fakkaatu nu barsiisuudhaaf. Anaaf isiniin nu hiikuudhaaf jedhee Waaqayyo dhiifama nuuf godhe. Haaleluyyaa. Dhiifama gochuu Kiristoos Yesuus irraa barra. Yesuus Kiristoos anaaf isiniif cubbamoota barbaaduudhaaf jedhee. Cubbamoota hiikuudhaaf jedhee gara biyya lafaa dhufe. Nuyi garuu isa hubachuu hin dandeenye. Foon qabeessi garuu isa hubachuu hin dandeenye. Kiristoos Yesuus yeroo inni barsiisu baay'een barsiisa isaa fudhachuu dadhabanii. Warri kaan dhiisanii adeemanii. Hin gananiin Yesuus Kiristoosiin. Bartoota isaa keessaallee deebi'anii isa duukaan buunedha Yohaannis 6 keessa. Isarra darbee immoo Yesuus Kiristoosiin irreebani. Hin kabalani. Itti tufanii, itti qoosani. Hin ajjeesan, hin fannisan. Garuu Yesuus Kiristoos warruma isa miidhu kanaan, warruma isa waraanu kanaan, warruma isa kabalu, warruma isatti tufu kanaaf jedhee du'e. Haaleluyyaa. Cubbamoota kanaaf du'e Yesuus Kiristoos. Cubbamaadhaaf hin dhufne, qajeelotaaf hin dhufnedha. Garuu utuma isaanitti tufanii, utuma isaan kabalanii. Wanta godhan hin beekanii yaa abbaa isaaniif dhiiseedha. Maqaan Waaqayyoo. Luqaas 23:34 irratti. Yesuus garuu yaa abbaa waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi jedhe. Yaa abbaa. Eeyyuuf kadhata gooftaa Yesuus warra isa waraananiif kadhata. Eeyyuuf kadhata Yesuus Kiristoos warra isa reebaniif kadhata. Warra isa kabalaniif kadhata. Warra isatti tufaniif kadhata. Yaa abbaa wanta godhan hin beekanii dhiisiif jedha. Haaleluyyaa. Jaalalli kana. Waaqayyo jaalala kana jireenya keenya keessa kaa'u. Waaqayyo jaalala kana dhiifamuu kana. Dhiifama gochuu kana. Warra nu reebaniif kadhachuu. Warra nutti darbaniif kadhachuu. Waaqayyo kana akka nu dandeessuuf Waaqayyo hafuura isaa nuuf kennu. Haaleluyyaa. Kanaaf dhiifama gochuu Kiristoos Yesuus irraa barra. Egaa namni nama miidha. Egaa namni namatti darba. Arrabaan nama miidha. Hojiidhaan nama miidha. Jireenyaan nama miidha. Karaa adda addaa qalbii namaa, yaada namaa, foon namaa, jireenya namaa miidha namni. Utuu hin beekinis wal miidha namni. Garuu warra nu miidhu kanaaf dhiifama gochuu hin dandeenya. Warra nutti darban kanaaf dhiifama gochuu hin dandeenya. Waaqayyotu isa yakkine dhiifama nuu godhe. Kiristoos Yesuus tuusa reebanii tuusa kabalanii dhiifama godhe. Haaleluyyaa. Maara gadii alaba gandoora. Sheelaa baba gadiin eerramamaa shiyaas qalaba'idha. Har'a sagalee kana kan dhageessu namni sitti darbe jira. Namni si miidhe jira. Kun immoo qalbii kee yaada kee qabatee jira. Tarkaanfii si dhowweera. Kadhachuu si dhowwee jira. Har'a garuu sagalee Waaqayyo dhiisiif jedha. Haaleluyyaa. Dhiisiif. Aniyyuu nan dhiiseetu na reebani. Utuu na kabalanii dhiiseeraa fi atis dhiisiif jedha. Haaleluyyaa. Dhiifama gochuu dadhabuun jireenya namaa qaba. Biita nama garaa namaa jabeessa. Akka namni hadhaa'ummaa jireenya namaa keessa kaa'a. Eebba namaa qaba. Nagaa namaa saama. Raabaas kiila ba'adduu nama gandoora. Eeshaala baba diya nama gandoo. Irramaas keela diya nama gandoora. Kanaaf har'a Waaqayyo nu hiikuu barbaada. Har'a Waaqayyo bilisa nu baasuu barbaada. Yeroo nuyi garaa keenyarraa dhiifama namaaf goonu wanti yeroo nuyi eebba keenyatu banama. Nagaa keenyatu deebi'a. Gammachuutu keessa keenya dhaala. Haaleluyyaa.
Kanaaf dhiifama goona saba Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa ergamootii yeroo isaan Gooftaa Yesuusin gaafatan argina. Maatiyos 18:21 irraa Phexrostu Kiristoos Yesuusin gaafata. Si'a meeqa yoo namni nu yakka dhiisnaaf jedha. Haalleluuyaa nan dubbisa. Ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaate, Gooftaa, obboleessi koo si'a meeqa yoo na yakke dhiisuuf hamma suggestionii kennaafi. Hamma si'a 7 jedheen. Si'a meeqa yoo na yakke dhiisuuf hamma si'a 7 jedhe gaafataan Yesuus Kiristoosiin. Hamma meeqa yoo na yakke dhiisee fi isa booddee garuu dhiisuu nan danda'a jechuudha. Hamma kanatti yoo na yakke nan dhiisaa fi isa booddee darbee yoo na yakke garuu hin dhiisuuf jechuudha. Gooftaa Yesuus garuu kana deebises. Yesuus deebisee ani hamma si'a 77 malee hamma si'a 7 siin hin jedhu. Hamma maalitti? Hamma si'a 77 maleedha. Haalleluuyaa. Hamma 7 siin hin jedhu. 7 xinnoodha. Namni kana caalaa nama yakkuu hin danda'a. Garuu hamma si'a 77 raabaas kiila ba'adu. Jireenya namaa keessaa hammi namni si'a 77 nama yakku jira jedhee yaadu. Garuu numti namni si'a tokko nama yakkuyyuu baay'ee hamaa ta'uu hin danda'a. Garuu Kiristoos Iyyasuus dhiisaaf jedha. Dhiisiif kana si barsiisuuf dhaafan biyya lafaa dhufe. Jireenya koo irraa akkati barattuufan gara biyya lafaa dhufe. Narraa baradhaa nuun jedha Yesuus Kiristoos. Narraa baradhaa. Dhiifama gochuun maal akka fakkaatu, eenyuuf dhiisuun akka sinirra jiraatu narraa baradhaa. Raabaas kiila ba'aduu nama gaayya. Eeshaala baba gaayya nama di'a. Utuu fannootti ol baasaniini utuu reebanii dhiisiif jedhe. Haalleluuyaa. Har'a dhiisiif jechuun dandeenya Waaqayyoon. Dhiisiif nama kana raabaa gaadiyya labaa. Dhiisiif isheedhaa, dhiisiif isaa jechuun dandeenya har'a. Moorratti dubbanna. Waaqayyo anaannaa barsiisa obboloota koo. Waaqayyo garaa keenya qulqulleessu, garaa Kiristoos Yesuus akka qabaannuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa foon isa dhagaa isa jabaasa dubbii Waaqayyo kana fudhachuu hin dandeenya. Waaqayyo jireenya koof jireenya keessan keessaa gada baasu. Haleluuyaa. Waaqayyo jireenya keenyatti akutu garaa dhagaa nu keessaa baase garaa Kiristoos Yesuus Kiristoos akka nuyi qabaannuuf Waaqayyo garaa kana nu keessa kaa'u. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa yeroo hundumaa yeroo kadhata abbaa keenyaa kadhannu dhumarratti maal kadhanna? Akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifnu akkasumas yakka keenya nuuf dhiisee kadhanna dhumarratti. Akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifnu. Kana yeroo hundumaa kadhanna. Sanbata at least yeroo waldaadhaan hin kadhanne maayinna alaagiyaa maasaan tuura diyaa. Gaaf shaakallee dhumaaf kadhanna malee hubbii kanallee kadhata abbaa keenyaas kadhannu kanallee badaa hin yaannu. Akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiifnu akkasumas yakka keenya nuuf dhiisaa jirraa warra nu yakkaniif. Warra nu yakkaniif dhiifama gochaa irra garuu hin kadhanna, garuu hin dubbanna gochaa irra. Gootu dubbicha warra dhaga'an duwwaatu hin ta'in, warra dubbatan duwwaatu hin ta'in, warra hojii isa dhaga'an sana isa dubbatan sana hojiirra oolchan Waaqayyo anaaf isinii na godhu. Haleluuyaa. Ushaala ganama diya nama gandoora. Sagalee Waaqayyo iddoo keessaa akkas jedha. Namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisa. Garuu isin namootaaf yoo dhiisuuf dhaabattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedha. Yoo namaaf dhiistan Waaqayyo cubbuu keessan isiniif dhiisa. Yoo isin dhiisuu dhaabattan garuu isiniif hin dhiisuudha. Cubbuun keenya yoo dhiifamu ta'e saba Waaqayyo cubbuun gatii qaba. Gatii cubbuu hin baafne gatiin cubbuu immoo waanta biraa miti. Gatiin cubbuu du'aadha sagalee Waaqayyo. Dhiifuu dadhabuudhaan cubbuu gatii cubbuu kanaa maaliif baafna?
Egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoo namootaaf dhiiftan kan keessanis isiniif dhiifamaa jedha sagalee Waaqayyo. Yoo an namaaf dhiise kan koos naa dhiifama. Namaaf hin dhiisu yoo ta'e garuu anaafis hin dhiifamu. Waaqayyo kanatti nu haa gargaaru. Gatii kana eenyuyyuu baasuu hin barbaadu saba Waaqayyo. Kanaaf namaaf dhiisuu gochuudhaan cubbuu akkan hojjenneef Waaqayyo anaaf isiniin haa gargaaru. Haleluuyaa. Egaa namaaf dhiifama gochuun jireenya keenya bilisa baasa. Namicha sana yeroo gara Gooftaa Yesuusitti fidan namicha dhukkubsataa sana karaa mana irra keessa buusaa manaatiin yeroo namicha dhukkubsataa sana gadi buusanii Gooftaa Yesuus maal jedheeni? Cubbuun keessiif dhiifameera jedheen. Haleluuyaa. Namichi dhukkubsataadha. Waa'ee cubbuu isaatiif hin finne dhukkuba isaarraa akka isaan fayyisan akka waa Gooftaa Yesuus fayyisuuf fidani. Kiristoos Yesuus garuu keessa garaa isaatii waan beekuuf wanta inni godhe waan beekuuf maalidha? Cubbuun keessiif dhiifameera jedha. Haleluuyaa. Cubbuu isaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus waan dhiiseefiif namichi fayyina argate ka'is siree kee baadhu adeeme jedheen. Cubbuun nama hidha, cubbuun nama xaxa. Namaaf dhiisuu dadhabuun cubbuudha. Garuu cubbuun keessiif dhiifameeraadha. Haleluuyaa. Cubbuun keenya akka nuuf dhiifame fayyina akka argannuuf hiikama akka argannuuf Waaqayyo har'a namootaaf har'a cubbuu isaanii isaan akka dhiisuu fi akka dandeenyuuf Waaqayyo garaa dhiifamaa nuuf kennu. Garaa jaalalaa nuuf kennu. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Egaa Waaqayyo waan baay'ee na barsiise. Konfiraansii iddoo tokko dhaqneetu namichi kun erga tajaajilee fixee booddee hin dhaabanna turre dubartiin tokko dhuftee naa kadhadhu jette. Ispaanishii Ingiliffaas beektii, afaan Ispaanishis beektii. Maal keessa akka jirtu natti dubbatte. Yaada koo keessatti yaada koo garantaan itti nageessa. Yaada kana immoo hin barbaadu naaf kadhadhu jette. Tuman kadhachaa fi jiru dubartiin suni yaadaan jechuun ofiisee keessaa baatee hafuurri jireenya seerraan mul'achuutti kan hafuurri hamaan jechuudha. Kadhadhee utuman kadhachaa jiru obboleessi tokko immoo jira dhufee walii wajjin kadhachuufiitti kaane. Daqiiqaa amma ta'e kadhadhee dubartiin sun homaan dubbattu inuma ciifti. Mucaan kunis dhufeetti darbee inuma kadhataa hafuura kana inuma ifataa hafuurri kun garuu maa dubbatu calluma dheedhuma keessa seetaa. Hafuurri Waaqayyoo qalbii kootti fide. Namni kan dubartii nutti himne kana kan isheen naa kadhadhu jette yaada kootu garantaanitti adeema. Gara waan hin barbaannetti na yaada kana ani immoo hin barbaadu kanuma naa kadhadhu jette. Na hafuurri qulqulluuni natti qalbii kootti fide. Namni isheen dhiisuuf irra jiraatu jiraa jedhiiti gaafadhuun jedhe mucaa kanatti gadi jedhee achumaan nama maqaa isheetiin waameenaan ofii isheetti deebite dubartiin. Namatti dhiisuuf irra jiraatu jiraa dubartiin kun boo'uutti kaate gara nama waggaa 40 keessaa taati. Boo'uutti kaate maalinnaan harmee kootiif abbee kootiif dhiisuun barbaadaa jette. Haati koo yeroo ijoollee ture naman taatu nyaan jechaa turte. Jechoota abaarsan irratti dubbatti ati naman taatu iddoo tokko iyyuu geessu naan jette jaalala naaf hin qabdu abbaan koos jaalala naaf hin qabu jette abbaan koo immoo haati koo immoo jecha isheetiin baay'ee na miite kanaaf jireenya koo keessatti hamma ammaatti milkaa'uman dhabee jette jireenyi koo qabameera milkaa'uman argadhu jette. Boo'uutti kaate kanaaf hin dhiiftaariyaa fi harmee keetiif ennaan eeyyanan dhiisaaf jette harmee isheetiif dhiiste. Abbee isheetiifis hin dhiifte. Isa booddee hafuura kana ifachuutti gaafa nuyi kaanu hafuurri kun qofaasisee balaqqamsiisee keessaa bahee jechuudha. Ammas daqiiqaa 30 garuu waan tokkoyyuu calluma dhee taa'aa ture. Garuu gaafa isheen harmee isheetiif abbee isheetiif dhiiftu dubartiin kun bilisa baate hin hiikamte qabamtee turte jireenyi ishee qabamee ture eebbi ishee qabamee ture nagaan ishee qabamee ture yaada ishee hafuurri hamaan qabee ture garantaanetti geessaanii ture dubartii ana jireenya milkaa'uma hin qabne jiraachuurra darbeeyyuu garantaanetti ishee geessaa ture. Waaqayyo garuu yeroo isaatti
ufee ishee hiike. Haalleluuyaa. Gaafa isheen abbaa iseetiif haadha iseetiif dhiifama gootu dubartiin kun bilisa baate, gammaddee nagaadhaan guutamte, hafuura qulqulluun guutamte iddoo sanaa baate. Haalleluuyaa. Humni afuu dhiifama gochuu keessa humna guddaatu jira. Maaliif? Bu'uurri kiristaanummaa dhiifama gochuudha. Kiristoos utuu dhiifama nuuf hin goone ta'eeti, ayyaana isaatiin utuu fayyina ta'eeti, dhiifama sanaan Kiristoos Yesuus dhufee utuu nuuf hin duune ta'eeti, Waaqayyo dhiifama cubbuu utuu nuuf hin goone ta'eeti, nuyi silaa du'a jalatti hafna turre. Kanaaf saba Waaqayyoo kottaa hin dhiifnaa. Kottaa gara Waaqayyotti deebinaa. Kottaa warra nu yakkeef hin dhiifnaa. Maaliif? Kiristoostu dhiise. Namni nu waraana hin jiru, namni nu madeessa hin jiru, namni fannoo irratti ol nu baasa hin jiru, yookiin jechaan nutti darbanii, yookiin wanta adda addaatiin nutti darbanii, garuu amma Kiristoosiin miidhan nu miine, si'a 7 nu miidhaniiru ta'a. Kiristoos garuu amma si'a 77 kottaa hin dhiifnaa fi eebba keenya darbine, ceenee eebba keenya qabanna. Safuurri hamaan bu'uura godhate garaa keenya hadhaa'ummaa isa keessa jiru irra taa'e jireenya keenya lolu iddoo sana hin diigna. Shaala gadiyaa nama gandooran kadhanna. Haalleluuyaa. Hafuura Waaqayyo, hafuura qulqullu kottu gooftaa hafuura qulqullu. Waaqayyo jiraataa kottu. Saba keenya argita yaa Waaqayyo. Lubbuu namaaf dhiisuu dadhabdee, ganamaaf galgala jibbi keessa see guutee, hadhaa'ummaan keessa see guutee, yaa Waaqayyo gooftaa kadhachuullee kan dadhabde gooftaa. Maaragadii laba gandoora kiroomaas qildiyaa. Ilaa mama diinama gandoora laba diyaa gooftaa. Shiilaba ganama diya nama gandoo. Reemaas keela diya nama gandoora Waaqayyo. Paalluuraas peera gaayya nama iidha. Ikroomaas keela diya nama gandoo. Ilaahi Waaqayyo gooftaa dubbii kana sagalee kana kan dhagaan hundumaaf maqaa Iyesuus Kiristoosiin fayyinni haa ta'u. Maqaa Iyesuusiin fayyinni haa ta'u. Sagalichi hin hubatu, sagalichi immoo birmadu isin baasa akkuma jedhu sagalee dubbii kee keessaa. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin dhugaan kun saba kana bilisa baasu. Dhugaan kun nama kana bilisa baasu maqaa gooftaa Yesuusiin. Imaarraas keela diya nama gandoo. Shibaas keela iidama gandoora. Kroomaas keela diya. Ila mama sheba gando. Iya dia nama eramas kela dia nama gaya. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin, maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin humni diinaa, humni seexanaa, humni diiyaabiloos garaa namaa qabee kan jiru, akka namni namaaf hin dhiifne garaa namaa hidhee qabee kan jiru, eebba namaa qabee kan jiru maqaa Iyesuus Kiristoosiin rukutame. Rukutami qalbii namaarraa, rukutami garaa namaarraa, rukutami sammuu namaarraa, rukutami maqaa gooftaa Yesuusiin. Gadhiisi saba Waaqayyoo. Iyesuus Kiristoos dhiifama nu barsiise. Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiiseera. Nus namni nu yakkeef akka nu hin dhiifneef yaada keenya qabdee kan jirtu. Rukutami maqaa Yesuusiin. Gadhiisi saba Waaqayyoo. Qalbii isaanii, yaada isaanii gadhiisi. Ibiddi Waaqayyoo siyaa nyaatu. Maqaan Yesuus Kiristoos ibidda sittaa ta'u. Gadhiis. Eebba Waaqayyoo isaaniif qabu qabdee kan jirtu. Eebba Waaqayyoo isaaniif kaa'etti darbanii tarkaanfatanii akka isaan harkaan hin qabanne dhiifamuu gochuu diduu kana keessatti hiitee qabdee kan jirtu. Waanjoo garbummaa jalatti hiitee qabdee kan jirtu. Amma maqaa Yesuusiin gadhiisi. Si abboomna abootu nuuf kenname gadhiisi. Maqaalma Waaqayyo isa ramagadiyaa. Shalabababa dhiisiif warra si akkanii. Dhiisiif Yesuusiif dhiisiif. Yoon dhiiftan ta'e cubbuun keessan isiniif hin dhiifamu. Namaaf yoon dhiiftan ta'e cubbuun keessan isiniif hin dhiifamu. Dhiisiif. Cubbuun kee akkasiif dhiifamu barbaadde yoo ta'e obboleessa keetii dhiisiif. Obboleettii keetiif dhiisiif, haadha keetiif dhiisiif. Akkuma dubartii sanaa abaarsa irratti dubbataniiru yoo ta'e
Kanaafis eebba argachuu dhabdeetta yoo ta'e inni kun sammuu kee qabee jira yoo ta'e haadha kee fi abbaa keetti qabamtee jirta yoo ta'e dhiisiif obboleessa keetti qabamtee jirta yoo ta'e dhiisiif hiriyaa keetti qabamtee jirta yoo ta'e dhiisiif Waaqayyo siif dhiisa hin eebbifamtaa hin hiikamtaa maara gadiya. Shela baba repa gadina magandora limoshias kela dia magando imrobas kela ida ikrodia shis kela adu. Oh afura Waaqayyo gargaari saba kee nu gargaari saba Waaqayyo waliif dhiisuu akka dandeenyuuf nu gargaari yaa Waaqayyo waliif dhiisuu Waaqayyo gooftaa akka dandeenyuuf nu gargaari afuurri kee nu gargaaru yaa Waaqayyo afuurri kee nama gargaara miti gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin afuura keessa nu gargaaru nuuf kenni Yesuus bara baraan maqaan kee eebbifamu. Ulfinni siifa ta'u hooqubaan siifa ta'u ilil'irraa bala badiya reema mama shila baba erra mama ela mama uf rabala bala eya mama iraba baba shias kalabadia namagando ilama mamas kela dia luras kela dia namagandora reboshis kalaba ida eromas peragaya nama ida ikromas kela ida namaaf dhiifama gochuu diduun yeroo wal bukkee qabamu eebbanni nutti hir'isee wajjin yeroo wal bukkee qabamu waan tokko iyyuu miti hin dhiifnaa kottaa saba Waaqayyo waliif dhiifnaa kottaa akkuma Waaqayyo nuuf dhiisne waliif dhiisnaa raagadii iloomaa shiigaa leeroomaas peeragaayya nama ida. Oh Yesuus Kiristoos galanni siifa ta'u ulfinni siifa ta'u hooqubaan ililleen kabaji hundumtuu waaqarratti lafarratti siifa ta'u ati guddaadha ati jiraataadha ati Waaqayyo isa dhugaadha haleluuyaa galanni siifa ta'u ulfinni siifa ta'u nu gargaari saba kee gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo sina eebbisu saba Waaqayyo egaa Waaqayyo dubbii kanaan sagalee kanaan jireenya keenya keessatti waan hojjete qaba. Ani immoo dubbadhee kana keessatti akka hin qabamneef Waaqayyo nuuf waliif kadhannaa Waaqayyo nu gargaaru bilisummaadhaaf Waaqayyo nu haamee jireenya bilisa qabu akka nu jiraannuuf Yesuus Kiristoos nu haamee dhiiga isaa nuuf dhangalaase. Isa keessa akka deddeebinuuf Waaqayyo nu gargaaru nagaan keenya achi keessa jira haleluuyaa ulfinni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyo sina eebbisu eebbifamaa egaa akka Waaqayyo ayyaanni isaa na baay'ateetti wanta Waaqayyo na keessa kaa'ee postii gochuu yaadaa na kadhadhaa yoo naman gargaara taata jettanii yaaddan namaaf sheerii godhaa argachuu moo barbaaddan subscribe godhaa nama tokko hin gargaara jedheetanii Waaqayyo immoo hojii qaba sagalee isaatiin haleluuyaa akkasumaan dhufu agartuu waan hojjetin ol hin deebi'udha sagaleen isaa kanaaf Waaqayyo sagalee kanaan dubbii kanaan nama tokko jireenya nama tokko keessatti waan hojjete qaba maqaan isaa bara baraan eebbifamu Waaqayyo sana eebbisu nagaa Waaqayyooti.